بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وبلين كينيا ورين سجلين تينيا تنبرة جيسي أكما نتجمع نخنتي بغنو جمدن جمتشون تينيا تون بكما جرتنيتي سناقة قبضنا ميو قتك سنندنو الحمد لله رب العالمين وبليس خينيا مرتكوتو شهادة قبته جرا إسلام ما خيسد ديبي جرا دوغورا ساربين إساف حديثو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وليس خينيا جما أمنتا إسا أمنتا دلوتا أمنتا إسلام ما أمنتا حقا أمنتا دوغا أمنتا دوغورا تكلين كيسن جرا سنتي deebi'ee jira baga gammanne baga gammaddanii isiniin jechuu barbaanna. Gammachuu guddaan nu dhagahama baga gammanne baga gammaddan waleessi keenya akkuma ustaasni jedhan alhamdulillah kulli bani aadan khataa wa khayru khattaa'ina at-tawwaabuuna dogoggore at-tawbatu tajubbu maa qablaha jenna gammanne innillee baga gammade isinillee baga gammaddanii alhamdulillah gara hundee asli fitratallahi allati fatara an-naasa alayha isitti deebi'ee jira. الحمد لله رب العالمين. غلطوما الفادا اسم كل نو غنا مروان كان قبسويتيني ملكي كان رغون تو كفا ور ميدياتي وني نو دام اسنو يسوس انجديني مالي غرين كيسن كشهاده قبسيسن متمان كيسن والله العظيم اي بي تسن تغارا جيت تملكا جيت أولتني لفجلت تنامك وتاولتن الحمد لله بقى أمو إسلام ما ربي سنرت تنبوسني نوتي يونا أكله وري مرتجو تونغرا كي ندبي أجتني جنا ما قلقلا هدرا قوتن انتهت القضيان تهسن يونا أكي قبله براسه قد عمله نوتي نما كي نما إسلامك جرا كيسن اتفدن الربط تنكم الله أكبر تفضل. الحمد لله بقى ربيني داندي جلقبت ربين نغان سيديبسه الحمد لله بقى غمدي بقى غمنه مالي في وانت توكو نمتي ملتا نمتي فكيفما اندو غونغورا نمني رغدو غونغوري دروما قلبين كيسان بانه ميرا نمات الالچ نمات يادا نمات اديمس نمات كرارا نمكسه ملي اني كيسان بانه جديو اما بك كي جلقبات شادا جدي ديبي جدي الحمد لله بقى ربين سيديبسه الحمد لله ربي كلني هاجو ما أنا وجه والقبته أمسي جبابان ور ميدياتي في دامو بربان خدرا نبي كنيا عليه الصلاة والسلام حديث خيستك يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا إسلام ما ولر اللافسا ولر تنجبيسنا ولمبك أتشيسنا والجم أتشيسا أجي نمني أرى وني والبك أتشيسون أراتا والبك أتشيسا gochaa wal baqachiisa jechaa wal baqachiisa akkaataan illee wal baqachiisa gaafii nama gaafatuu fi deebisu keessatti illee arraa keessaa'u miidiyaan humna guddoo ta'ee jira waa hundaafuu jechaafis humna guddaa gochaafis humna guddaa akkaataaf illee humna guddaa kanaaf wanni isiniin jennu ulamaa'inis du'aatininis warri amantaa islaamaatiif xabaqaa taatan hundi jecha keessa eeggadhaa arrabni lafeen qabu malee lafee nama cabsaa gocha keessa eeggadhaa akkaataatti dubbatan namni waan dubbatu akkaataatti dubbatu yeroo dubbatu maaliif akka dubbatu waa hundaa'u adda baafatee dubbachuu qaba arraanni kun nabiin alayhi salaatu wassalaam bakka fagoo nama geessaa jaan baharraa dhihan nama mucaachisa dhiharraa baan nama mucaachisa kanaaf islaamummaarraa dogoggoranii bahuun obboleessa keenya qofarratti hin baane isa duraas seenaa keessa seenaa dubbisaa laalaa hedduu dabre fakkeenyaaf Abdullah bin Abi Sarhi namni jaaniin gaafa makkarraa Madiina godaanan cinquma Madiinaa keessa jirtu rakkoolee takka takkarraa amantaa gallakkisee makka deebi'ee gaafa nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam makka cabsee fatii ogguu dhaqu Usmaan ibn Affaan manguddummaa harma wajjinuu gadi obboleeyyanii manguddummaa harka qabatee fidee islaamummaa deebi'ee islaamummaan isaa tolee boodarra gaafa Usmaan khaliifaa rasuulaa ta'ee biyya bulchu Masri amiira Masrii ture. Abdullah bin Abi Sarhi sunjechu murtiguutoo fillee san kajeella lammaffaa seenaa takka takka isinii kaafna Ash'as ibn Qays jaanii namni tokko akka seenaa keessa jirutti gaafa nabiin alayhi salaatu wassalaam yiduu
du'a nabii irratti namni hedduun islaamummaa irraa deebi'e. Inninis hireen sun dogoggorri sun isa mudatee waan isa wal fakkaatee wajjin wal qabatee islaamummaa gadhiise. Nabiin akkamitti du'a jee nama hedduu islaamummaa gadhiise. Nabiin akkamitti du'a? Yaani nabi bar rabbii miti ergamaan rabbiiti ilma namaati gaafa inni du'u jechuudha. Booda lola Khalid ibn al-Walid keessatti islaamummaa deebi'ee islaamummaan isaa toltee fathii qabsaawaa islaamaa ta'ee fathiilee islaamaa hedduu keessatti hirmaati. Kanaafuu wanni isiniin jennu arrabuu obboleessi keenya murtii guutoo islaamummaan arra inni itti deebi'etu waan amma dura dalage hunda rabbiin sababa kanaan dhiiseef. Hadiisa keessa wanni jiru Nabi Rabbi alayhi salatu wassalam islaamummaan waan achiin duraa hunda ni jiisiti jechi wanni jiganii hafti. Wanni takka illee keessatti hin jirtu akka guyyaa haati isaa isa deessee deebi'ee jira. Obboleessi keenya Rabbi sabaata haa kennuu fi isinillee sabaata Rabbi isiniif haa kennu. Wanni isiniin jennu warra gammaddanii baga gammaddan warri rifattanilleen akkuma rifattan sanitti islaamummaan tatti deebi'anii malee tarraa deebi'anii miti isiniin jenna galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleessa keenya murtiguutoo baga gammaddan. Firdishaan kun takkatti murtiguutoo fudhanne jettanii yoo gammaddan Abuu Mus'ab Faajjir hin kajeelan. Alhamdulillah gabii rafa gara amantaa islaamaa nu deebi'ee jira. Wanni kanaa ol qaalii hin jiru itti qabsooylee ganamarraa qaraa firdishaan gootti iyyitettu kana mara godhe murtiguutoo waan kafane qabu. Yalla, thank you.